kun mucaa durbaati. In dubbisan erga san dubbisanii jalqabee inni isheen hojjettu kan ishee miti. Inni isheen kaattu kan ishee mini. Nama Waaqayyo karaa isheen namoota baay'eef eebba ta'uudhaaf maleetu seexanni immoo wanta isheen hojjettu hundumaa abaaree irkaa rukutee galgala dhokattee akka isheen boossu akka isheen abdii kutattu godhee jira. Obboleettiin kun haydhamtu carraan ishee kan keenya haa ta'u hojjettee naman ta'in jedhan amma garuu Waaqayyo akkasinaan jedhee waan xinnoo tokkorraan fuudhee guddisaa nama hiyyeessitti baqatu nama dhaban irkaa nyaatu nama yeroo hundumaa kan ishee caalaa Waaqayyo maana namaaf biyyaaf maanan gootu nama jettu jirti. Ergeera abidda lafa namni kun jirtutti dhayi lafaan ela abidda wetu irratti lafa dha ammas qabaar kama se qaba jaada laara laba ya laba diabos merka mirgol gafadha nana mana nama bori abjuun keesi deebi'eera nama bori mudati keesi deebi'eera arka mirgol gafadha abjuun ko na deebi'eera jedhayaati asadabame gafa se afurri kun dhaamu namarra jiraachuu yaadde namarra mana kiraa yaadde namarra jireenyi tadhae sagantaa kana booda har'aan booda bor guyyaa haaraa siif haa ta'u. Ishi mucaa kana akka isheen maal taatuuf qabdan asay akka isheen maal taatuuf qoyqa hin booyin akka isheen maal taatuuf qabdan maraachita qoy qattadi asay mucaa kana akka isheen maraattuuf maal gootan tojjisiiftan maal sherratti qoy maal sherratti tojjisiiftan nadagartani maal sherratti tojjisiiftan harka sherratti tojjisiiftan ish akka isheen maal hin taaneef mal gotan menatimi mal gotan koy mal gotan barusha tono koltani birri megan kumashan eshi mucaan kun akkasin hojjette namantaan eshi intaatu nama wayyo nama guddaa taati waa beekamti kana biyyarat jefne defneetu deftanii jeftu qabamne maal warra wayyo harka mirgaatti naa qaba abiddeessu sedha bareechaati. Okay mee carraa mucaa kana maal gootan akkatti ilaallu batte akkatti qixxangooni inni qixxangooni inni akkashin beeloftu gooni inni shidu waagooni eshi akkashin beeloftu koy abaraachuu baate amma akkashin beeloftu maal gootan onna baay'ee goone bakka eshi maal fa'a nagaan qabdu mana ishii keessatti dhibeetti nanne okay dhukkubi isin keessa maal fa'i dhugaarraa ishii dhukkubaaf sammuu ishii kana gidduudhaas hin gumna irra teenye amma harka ishee kamirratti hojjettan harka mirgaa ni ergasi maal ta'e ergarratti hojjettani maal harkishee nukkuba maal ishee dhukkuba ishee tokko hin malaa min malaa iddoo kamtu malaa quba ishee gachatu malaa ishee tokko malaa sinta akkas godhe amma yeroon kee waan dhumeef iyya guddaa lama yisisi sadaffaatti dhayi lafaan keessaa deemi tokko lama iyya gurguddaa lama yisiifta sadaffaatti lafaan dhuftee keessaa deemtu deebiqa iyya tokko isa dhumaan lafaaneeti keessaa maqaa Yesuusin go'aa harka mirga ol kaafadhaa. Barri kun bara addunyaan qaala'insa jireenyaatti maqatti laatteedha. Bara qaala'insaa kana keessa dhalli kee waan nyaattu hin dhabin.
Eessa teesse sila? Akkamitti dhufte deesse? Hin beektu akkatti dhufte. Okay, harki kee kun si malaa yeroo isti iddoo kamtu si malaa mee agarsiisa. Kuma kana si malaa amma isa garuu dura akkasitti qeessu irraa hojjetu ture. Okay, si malaa harki kee. Okay, mataan kee si dhukkuma. Birri 5,000tu sirriitti hojjetanii akkati nama hin taaneef ati garuu mucaa boriiti. Namatu sirkaa nyaata. Abjuun kee mul'ati kee hin daangeffamu. Bakka nagaan siiti. Bakka gammaddu. Dhaqi nagaadhaan.